Kun sagantaa yeroo kaayyuuti akkam jirtu hordoftoota keenya qophii sirbaa fi odeeffannoo qindeeffanneeti jirra har'aafis maarree bashannanaa isiniin jenna. Egaa qophii keenya har'aatiin keessummaa addaa qabadheen jira. Dandeettii addaa nama qabani hayyuudha abbaa walalooti. Hordoftoota keenya eenyu jechuun keessanii nafu gara boodattanii isin biraan gaha. Egaa jidduutti immoo akkuma barame odeeffannoottanii isin dabarsa. Odeeffannoon keenya immoo biyya Senegaal irraa isin biraan gaha jechuudha. Shubbisa Koomboo akkasumas immoo shubbisa Niyaasee fi Samaay jedhamu ilaalla jechuudha. Egaa Koomboon kun maali kan jedhuu fi akkan ani odeeffadhetti biyya Senegaalitti lammii yookaan immoo gosti Diyaalaa jedhamu jira. Koomboo qofa osoo hin taane akkuma sila kaasee Samaay fi Niyaasee kan jedhamu shubbisu. Taphni Koomboo kan taphatamu uffata baala meexxiitirraa argamuuni. Egaa baala meexxii kana dhedheeressanii tolfatanii raawwataniitu walitti hidhanii. Inni suni akka guffuraatti tolfame baay'atee jechuudha. Akka inni yoo namni shubbisu irraa sirriitti dhangala'utti hojjetama jechuudha. Sana keessa immoo muka tokkotu kaawwatama jechuudha. Gara mataatti muuniin irratti tolfama yookaan immoo ofitti gadi kaawwatu jechuudha muka sana. Muka sana irratti akkasuma huccuu diimaadha kan isaanii hidhanii. Egaa sana booda shubbisuudha. Warri shubbisan immoo dubartootadha jedha odeeffannoon ani argadde. Akkasuma Samaay kan jedhamus jira. Egaa shubbisni kun kan warra dhiirati. Uffannaan isaa Koomboo jedhamuun gargari jira. Marree warri ganda san keessa jiran keessa'uu akka gosa sila kaasetti jechuudha. Uummanni toora san jiraatan nagaa akka ta'aniif wanni balaan addaa akka isaan hin qunnamneef kan shubbifamuudha. Egaa hafuura wayitu keessa jira jedhanii amanuu jedha odeeffannoon ani argadde. Mee shubbisa kana egaa muraasa ilaallee sana booda immoo itti fufna hordoftoota keenya. Qophiin keenya immoo bareedee akka simbiraa gahuuf egaa ispoonsaroonni keenya jiru. Qarcaanshe Tireedingii fi Baankiin Awaash ispoonsaroota pilaatineemii sagantaa keenyatiif fadhaa galatoomaa jennaani. Egaa Qarcaansheen abbaa qonnaan bulaa, abbaa teekinooloojii, abbaa sharafa biyya alaatii argamsiisu industirii babal'isuudhaan kan beekamu fadhaa galatoomaa jennaani. Akkasumas Baankiin Awaash baankii uummataati. Egaa namuu yoo itti gore faana hojjechuudhaaf irraa liqeeffachuu itti qusachuu ni danda'a. Qusannaa keessa'uu maqaa daa'immaniitiin maqaa dubartootaatiin sirriitti qusachuun ni danda'ama. Baankii akka Afrikaatti akka addunyaatti badhaafame baankii uummataa wajjin hojjetu Baankii Awaash. Ergaa isaanii hordofnee deebinaan faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teekinooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ee fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yeroo yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding.
Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kaffaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi imeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana ummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya dizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kaffaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Ayyaga hordoftoota keenya walitti deebineeti jirra kan hordofaatiin jirtan kun sagantaa yeroo kaayyootii gaa keessummaan kan koo har'aa nama dandeettii addaa qabu hayyuu akkasumas immoo jaarsa biyyaa abbaa walaloo isiniin jedhanii jira obbo Bulaa Hayyeeti. Hayyuu keenya baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan hojjetanii. Tole gaamee qophiin keenya immoo bareedee akka uummata bira ga'uu fi isin jaarsa biyyaati hayyuudha akka sirna gadaatti wanta ta'eef nu eebbisa. Eebbifama waaqni nagaan oolcha nagaan nu haa bulchu irraa nu haa dogoggora nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu kan nyaannu nu haa sifeessu kan dubbannu nu haa milkeessu kan fagaate nu haa iyyeessu uduu kafanne jiru nun daarsin uduu qabbanne jiru nun aarsin uduu mi'aan jiru nun beelessin uduu bishaan jiru nun dheebessin hayee gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa tokkicha qixxee ibbaa isaa malee diriirta warra sodaattuun qabdu warra weellitu qabda saaya duuban bobbaane deessuun duuban ubbaane mariinsi duuban hin taane utubaan kan keen dabu kan sikaate sirraa nabu yaa rabbi barataa qubee qajeelchi jaarsaa gaaddisa qajeelchi daanyaa murtii qajeelchi yaa rabbi murtii dhugaa nuu kenni gooftaa kan koo jaalala nuu kenni jaalala biyyaa nuu kenni biyyool nuu jaalachiisi yaa rabbii kan koo bakka nagaan nu oolchite bakka nagaa nu bulchi kana badhaadhaa kana badhaadhaa. Ajji fadhaa galatooma. Egaa baga nagaan dhuftanii jennarra deebi'uudhaani. Meegaa hayyuun Bulaa Hayyeedha. Akkamitti of ibsu kan jedhuuf mee hordoftoota keenya wajjin egaa sirriitti wal bara. Sirna gadaa keessattis sirriitti beekamaa turtanii duraan abbaa gadaati turtanii amma immoo hayyuu sadarkaa hayyuutirra geessaniiti jirtu. Mee wal baraani hordoftoota keenyaan. Onna gaarii na gaafattee dhugaa hayyuu jechuun namni tokko gadaa keessa dabree hoggaa gadaa ofii san eega xumure hayyuu jedhama. Hayyuu jechuun nama biyya araarsu nama araarsu nama waan biitti biyya mi'u deemee araarsu dubbatee walitti qabee hiiku jechuu hayyuu jechuun manuma taa'u miti manuma taa'anii hayyuun jedhan. Hayyuun eessaa argamaa? Qotee bulaa keessa isin argamaa nama barate keessa isin argamaa jaarsa biyyaa keessa isin argamaa jaartii keessa isin argamaa dargaggoo keessa illee isin argama hayyuu jechuun beekaa jecha afaan oromootitti hoggaa bal'iftee ilaalte hayyuu jechuun nama beekomni karaa lamaan qoodama beekoma jechaan tokko barmootaan kan argattu tokko uumamaan sammumaan kan argattu jira beekoma namni beekan sunin kan ofiitirra dabree biyyaa nama yaadu. Namni beekan kan ofiirra dabree nama biyyaa yaadu. Beekaa nama obsa qabu. Beekaa jechuun guddaan honni amma kara fuulduraatitti namallee nu gorsuun barsiisuun nurra jiru. Beekan nama obsa qabu namni lama bicha ala obboleessa qabu. Namni lama jechuun tokko biyyaaf tokko biyyeefi jedhu jiru jaarsoleen. Kan biyyaa suni biyya dubbatee waan gaarii hojjetee biyya misoomsee biyya rakkoo keessaa baasee karaa haa ta'u mana barnootaa haa ta'u araara biyyaa haa ta'u misooma haa ta'u wanna hundarratti hirmaatee ummata gorsee ifatti baasee dukkana keessaa ifatti baasee gaafa tarii dabruun hin oolu dabrellee akka afaan oromootitti nama du'een jedhanii dabre jedhu gaafa dabrullee namni sun biyya jalaa dabra. Abbaa kan biyyee sun immoo
bultumu fi walitti guuru duma saamu duma kaanii kaan saamu gaafa kana dudu illee warra jalaa du'a malee biyya jalaan du'u namni tokko kan biyyaati tokko kan biyyeeti jedha Oromoo namni biyyaa sun amma argaa jirra ijoollee baay'eetu jira hayyoota keessa hin jiru jaarsolee keessa hin jiru barattoota keessa hin jiru doktoroota keessa hin jiru namni baratee fi muti hayyuu kan ta'u sammuu nama uumamaan biyyaa yaadu jira namni ofirra dabarsee beektaa ofirra dabarsee jechuun hoobiitti sun jiraattee jiraa hoobiitti tun guddattee guddaa hoobiitti tun misoomtee misooma nama je'utu jira nama akkanaati gaa kan barbaadamu hayyuun akkasii hayyuun nama akkasiiti jechuudha tole gaamee gara walalootti moo ceenaa isin walaloodhanii beekamtu mee dandeettii walaloo kana akkamitti argattanii akkamitti immoo guddifattanii kan jedhu haa kaafnu. Walaloo gaa nuyi amma siin jedhu kana nuyi waan keenyarra waan ummataati dursinaa walaloo kanaan hoonam araarsanii akkuma mammaakaasa walaloon balbala galtu qabdi. Walaloo kanaan hoggaa nama dallanisan hoggaa walaloo kana dhiyeessitu miirri isaa hin gammada miirri sammuun isaa hin gammada. Hoo gammadee jiru namni wallolallee hin araarama maaliif onna kana namni kun maa kana jedhe jedha kan biraa immoo walaloo san hoggaa jettu nama miliyoona laaltutu laala hoo san laalanii jedhan namichi tokko kan hojjetuu hin jaalanne hojjetti ba'a namni immoo nama araarsuu hin jaalanne araaratti ba'a namni immoo biyyaan hojjenne biyyaa qarqaarutti ba'a namni misoomsine misoomatti ba'a amma fakkeenyaaf hoggaa fuunee jenne ugaa dubbachuu afi har'a ijoolleen teenya namni baay'eetu jira biyya bal'oo qabnaa akkanumatti teenyeetuma abbaa biyyaati abbaa maaliti jenna akka kanaa muti biyya jechuun irratti hojjette biyya jechuun irratti hojjette har'a lafni keenya pilaastikaa moti addaan hin buttu har'a sammuu akkanaatiin addaan buttu sammuu addaan butta lafa xinnarratti humna guddaa oomishtee lafa xinnarratti bishaan qabna nuyi qabeenyi addunyaa kanaa qabeenya caalu har'arraa sirritti huba'u qabeenya caalu waa lama tokko bishaan tokko lafa namni bishaan qaba honna mara qaba honna mara amma bobaa jaalattu sen bobaa biraa bobaa qabaa jetta ani bobaa hin jedhu akka uumama kiyyaatiin akka beekoma kiyyaatiin ani namni biyyi bishaan qabu dureessa caaluun jedha qabaataa caaluun jedha sirrii maaliif lafa qabnaa bishaan qabnaa sana booda immoo diinagdeen nu harka jira jechuudha bishaan san keessatti qurxummii jira wanna baay'eetu jira bishaan saniin hojjetuu dandeessa eega lafa qabaatte jallisiin hojjetuu dandeessa xinnuma mee fakoo yaa fudhannu abbayuma laallo laga abbay amma hoggaa laallee jennu lagni abbay lafa amma gabaabaa san irratti akka Itoophiyaa kana keessa lafni bal'aa achirratti ciisee jira har'a achi keessa maaltu jira hoo jette lagni abbay sun nama miliyoona 40-50 balbala bana akkamitti hoo jette akka laalcha kiyyaa akka jaarsa tokkootitti har'a lagni abbayin ciisaachi qurxummii hin gala qurxummii san guuree uummanni nyaata sirriidha kan barbaade hin gurgurata hojjarra oolcha lafni sun qarqarri isaa hin magra woo magree jedhu bosona uffata bosonni sun illee akka galaanni kara fuulduraatitti raaree qabee ittiin seenne akkuma feeltiroo zayitii kun makiinarraa bishaan qulqulleessee qulqulluun bishaan qulqulluun karaa lafa bishaan ciisuu sanitti seena gaafa san immoo maal argatti qurxummoonni sun achi kan bosona keessaa ufu san nyaata argatti argite wonna baay'eetu jira simbirroonni bareedduun illee bakka bishaan hin jirre simbirroon hin jiru bakka bishaan hin jirre bineensi hin jiru bineensa jechuu beektaate bineensi har'a qabeenya guddaa kalee wallaallee balleessin har'a qabeenya guddaa warri alaatillee dhufanii isa daawwatu daawwatanii maallaqa irraa argatu moo warri biyya keenya amma waggaa shaallaa waggaa jette simbirroota baay'eetuuf eessaaf biyya Awurooppaatii deemanitu nyaata honna asitti argatanii asuuf nyaata barbaadu beeku Keeniyaan kanaan caalteedhanii bar odeeffannoo qophii tokko hojjedheen ture tanaan dura biyyi Keeniyaa sirriitti naannoo isaanii kunuunsanii bishaan hin jira bosonni jira immoo bineensi sun akka hin deemne godhanii raawwataniitu warra Awurooppaa irraa dhufee warri turistoota isa laalaniitu galii irraa argatanii jedhama. Wanna sani kan madaqsuu danda'u bishaan sani maaliif nyaata achii wanna argatuuf
bishaan jechuun qabeenya guddaa amma abbayuma mee halaallu. Tole. Abbaya boqonna sin qabdu buna ganna kaattaa albuuda koo hartee xaqxee ormaalaattaa maaloo yaa abbayii koo maaloo yaa abbayi as deeffadhu kaartaa abba jidduu deema qarqarri gammoojjii uduu bishaan qabnu ijoolleen beelaa boochi tokkoo keenya haa bitannu boondii qabeenya uumamaa hojii irra oolchi gaafa kana goota Itoophiyaa Afrikaanuu siin boonti habba sireen ijaarame korii irra ciisi albuuda koo konna saamtus iisi yakka duroo jette ibsaa annakiisi gaafa lagni abbayumna guutuun hojii atti galee holloluun hin jira ijoollee araaramuu malee hojjas kana bunjiru hin argata malee gaafa lagni abbayumna guutuun hojii atti galee dukkanaan argitu hoggaa ifaa malee gaafa lagni abbay warra isaati galee hiyyeessan argitu dureessaa malee laga abbayoon binuun kennine rabbitu nuu kenne kaleessuma keenya abboo jarri duraan nuun loltu tunuu warri Gibxii tunuu kan duritti fayyadamtee nu haa kaffaltu beenya hoo barbaanneen hin geenya oowwatuun mirga keenya ormi nuun murteessu waa'ee bishaan keenya natti ta'e qaanii bishaan irra teenyee beela'oo faarsinu natti ta'e qaanii qamadii jallisii dugda bu'ii ilaalii jenna.